xurree milkii qabatee qabsoon Oromoo galma isaatti akka akeekuuf lubbuu qaaliin itti wareegamaniiru wareegamaas jiruum. Soranni tolaa akkuma hin jirre Oromoon wanjoo garbummaa gita bittootaan waggaa 150 dura itti fe'ame ofirraa foqqolchuuf dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa caccabsee biyya abbaasaa Oromiyaa fi saba isaa Oromoo bilisa baasuuf waakkii tokko malee wareegamatti jira. Qabsoon Oromoo toora qabatee akka deemu uummanni Oromoo bakka jiru hundaa dammaqee akka kaayyoo tokko jala hiriiru gochuun Oromummaa leellisuu fi Oromummaa lallabuu keessatti qoonni artistoota Oromoo akkaan guddaadha. Weellistoonni keenya kaleessaa dhiiga isaanii dhangalaasanii xomboora bilisummaa ittiin qabsiisuun dhaloota qubeetti kennuun darbaniiru. Kanaaf ammoo Abubakar Muusaatii hanga Abdii Qophee, Eebbisaa Addunyaatii hanga Yoseef Gammachuu, Mustafaa Haraweetii hanga Maaramee Harqaa, Daadhii Galaanii hanga Haacaaluu Hundeessaatti kan jiran fakkeenya kaasuun ni danda'ama. Nu dhaloonni qubee ammoo kaayyoo fi akeeka isaanii utuu hin sharafin galma gahuun dirqama seenaa fi seexaati. Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, kun qophii keenya keessoo Oromiyaati. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaan wareegamuu artist Eebbisaa Addunyaa waggaa 27ffaa ilaalchisee waan qopheeffanne qabna. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Sagalee kiilolee dhageettiif toluun yoo sirbu miira namaa booji'ee qorqalbii namaa suga baasa. Meeshaa muuziqaa keessaa gitaaraa wajjin michuudha. Miidhagsee tottolchee yoonni ittiin taphatu hundumatu dhaga'uuf jarjara. Dhaggeeffatees hin quufu. Qabsaa'aadha, hidhannootti beeka. Dabballee hedduus leenjiseera. Barsiisaadha, qubees dhaloota qaraasiseera. Abbaa kennaa hedduu goota onneen gaaraa kan sodaan keessa hin jirre weellisaa fi qabsaa'aa Eebbisaa Addunyaa. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa sirboota warraaqsaa, jaalalaa, kan barnootaa dabalatee jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa bareechee nama weellisee fi laphee ilmaan Oromoo miliyoonota keessa seenuu nama danda'edha. Egaan torban kun torban Eebbisaan itti wareegame waan ta'eef nuyis galmee seenaa saaquun seenaa Eebbisaa irraa waan muraasa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Eebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambilooloo keessatti yoo ta'u maatii isaaf ilma hangafaati. Eebbisaan obboleewwan dhiiraa 2 fi durbaa 3 qaba. Barumsa sadarkaa 1ffaa mana barumsaa Oliiqaa Dingilitti kan barate yoo ta'u barumsa sadarkaa 2ffaa ammoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Qeellamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa'aa ture. Haa ta'u malee wanjoo garbummaa uummata isaa irratti waggaa 150 fe'amuun waaroo rakkinaa itti marxise utuu ilaaluu irra darbee yuunivarsiitii deemuu hin barbaanne. Kanaafis qabsaa'uu akka qabu murteeffate. Utuu inni kanaan jiru bara 1991 dhaabbileen siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay fi Adda Diimokiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa mootummaa sirna nafxanyaan hundaa'e mootummaa Dargii kuffisan. Baruma sana magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu magaalaa Dambidolloo keessatti ABO'n buufata waraanaa guddaa dhaabe. Yeroo sana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo garbummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hiree isaa ofiif murteeffachuuf qabu waan itti amaneef kanaaf qabsaa'uuf jecha dhaqee ABO'tti makame. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa kan inni ittiin beekamu keessaa tokko weelleessaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABO'f hojjeteeni. Kanas ABO'n kallacha qabsoo Oromooti jedhee weelliseera. Eebbisaan jalqaba akka dabballeetti kan leenji'e yoo ta'u dandeettii addaa waan agarsiiseef buufata ABO kan Dambidolloo keessatti leenjisaa dabballootaa ta'ee muudame. Dandeettii waraanaa qofa osoo hin taane Eebbisaan dandeettii sirbaas ni qaba ture. Kennaa sagalee isaa qabu cinatti meeshaalee muuziqaa baay'ee ni taphata. Sababa kanaaf Eebbisaan hawwisoo ABO'tti makamee aadaa, wallee fi eenyummaa Oromoo mul'isuu irratti gahee guddaa taphate. Bara 1991 fi bara 1992 guutummaa isaa Eebbisaan Oromiyaa keessaa naannoo adda addaa jechuunis naannoo kibba Oromiyaa, kibba lixa Oromiyaa, giddugaleessa Oromiyaa fi dhiha Oromiyaa keessa deemee weellisaa ture.
Sirboonni isaa sirba aadaa yoo ta'an ergaan isaanii garuu kan warraaqsa kakaasan turan. Eebbisaan sirboota isaatiin hacuuccaa uummata Oromoo irra ga'u ifatti baasee kan ibsu yoo ta'u, karaa ittiin Oromoon mirga isaa gaafatuu fi falmatus sirboota isaa keessatti ibseera. Akka nama dhuunfaatti Eebbisaan nama gara laafessa ture. Uummata Oromoo garaa guutuudhaan jaallata. Baay'ee dhimmaafis ture. Eebbisaan namoota gargaaruu fi dhimmuufiif nama duubatti hin jenne ture. Obboloota isaa, firoota isaa, ollaa isaa, namoota gargaarsa barbaadan kamiyyuu ni gargaara ture. Eebbisaan artistii baay'ee jaallatamaa, dinqisiifatamaa fi sabboonaadha. Eebbisaan jalqabaa qabee gootummaadhaanis ni beekama. Erga ABO'n shira mootummaa impaayera Itoophiyaatiin biyyaa ba'ee geggeessitoonni isaas biyyaa baqatanis Eebbisaan sirboota isaatiin hammeenya mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baay'ee jajabeessa, kan hin sodaannee fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahu balaaleffachaa nama turedha. Sababa Eebbisaan jajabeessa ta'ee fi ifaan ifatti ajjeechaa fi sarbama mirgaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu balaaleffatuuf ofuma isaayyuu ilaalcha mootummaa keessa akka galu godhe. Akka gabaasa Oromiyaa Saappoortii Guruup Pireesitti onkoloolessa bara 1996tti weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa fi hiriyaansaa Xannaa Wayyeessaa ergamtuu humna nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiin gaafa hagayya 30 bara 1996tti ajjeefaman. Yeroo namoonni meeshaa waraanaa hidhatan manasaa cabsanii seenan, Eebbisaan manasaa kan naannoo Shiroo Meedaa ganda duwwaa tokko jiru keessa jira ture. Manni isaa kun kaaba imbaasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti argama. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti reeffi mana keessaa harkifamee konkolaataa Laandi Rooverii kan lakkoofsa heeyyamaa mootummaa qabutti fe'ame. Ergamtoonni mootummaa warri isa ajjeesan jalqaba namoonni karaarraa akka sokkan godhan. Namoonni dhokaasa qawwee dhaga'aniin manaa gadi bahanii ilaalan garonaatti akka ol deebi'an ajajaman. Reeffi isaanii guyyaa itti aanu hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessaa argame. Erga Eebbisaan ajjeefamee maatiin Eebbisaa rukuttaa mootummaa keessa galan. Ergamtoota dhaadiyoo kan Dambidoollootiin hacuuccaa fi miidhaa baay'eetu isaan irra ga'e. Obboleessi isaa Ashannaafiin ergamtoota wayyaanee fi dhaadiyootiin si'a baay'ee hidhameera. Hiriyoonnii fi miiltowwan hojii isaa artistoonni Oromoo buleeyyiin waa'ee Eebbisaa yoo ibsan miiraan guutamanii akkaan yaada keessa galaniitu. Raayyaa Abbaa Maccaa waa'ee Eebbisaa turtii miidiyaa FIB jedhamu irratti taasiseen ajjeefamuu isaa guyyaa tokko dura waan turee fi akkaataa du'a isaa akka itti aanu kanatti ibseera. Eebbisaa Addunyaa waliin walitti hidhata qabdu turtan jedhan gara dhumaarra. Wajjin jireenya. Wali hidhata sun ta'e wajumaan jiraanna nuun. Wajjin jiraan hamma gaafa ni du'utti. Baandii tokko keessa turree Eebbisaa Addunyaa baandii bilisummaa keessa wajjiniin Biqilaa Guyyaa ta'aatu jira baandii gadaa keessa. Baandii gadaa fi baandii bilisummaa wanni jedhamu waluma keessa jira lakkanumatti. Baandii bilisummaa baandii gadaa keessa jira. Sababa namni baay'atee waltajjii walanqateef jecha lamatti baafanne malee ilaalchinis kaayyoonis deemsinis ija namni tokko tokko keessa kan jiru kan nama rakkisuus keessaa jiraatu malee kan yeroo sana keessa mootummaa yeroo sanaatiin bicuusii shashawwadameetu maasiifachuu waan goggodhees numa jiraata. Kanuma wajjiniin garuu nu hammi baandii keenya kun kaayyoo tokko qabu hammi naa duraa yookaanis immoo maraayyaa tokko kaayyate kun walumaan jira. Wal dhageettiin keessanis gaarii ture. Baay'ee. Maa kaayyoo tokko qabma qimmiiddaan ulachuutu jira kaa. Qimmiiddaan keenya tokkicha kaa. Namni laalaa tokko qabu wajjin laalata waliin iyyataa beeki sagaleen isaa gisee tokkicha gabbaa. Kanaaf yeroo sana keessa Eebbisaa kana wajjumaan jiraan nagaa. Jireenyuma kana keessa mucaan kun bicuu hin bareedaa itti inaaftes ta'uu malaa waltajjii irrattis hin dhaga'amaan namnis hin jaallataanii gitaara taphataa gadi hin taa'u mindaa hin qabnu laa hundi keenya kana beeki. Nam tokko namni mindaa shilingii qabu hin jiru. Yeroo sana keessa baandii tokko keessa yeroo nu turree guyyaa naa fi Eebbisaan immoo wanni addatti ana Eebbisaadha Biqilaadha Muhammad Shu'aybiiti bulumaaf qofaa adda baana malee irra caalaa wajjin oole. Tottobaa Taaddaseeti Hirphaa Gaanfureeti baay'ee addan baanu. Suuraan keessan yeroo dhiyoo Feesbuukii irra bahee deemaa ture. Baay'ee addan beeku baay'ee addan baanu gargar hin baanu. Wajjin oolla ka rakkoodhaafis bal'oodhaafis inni kun maal nyaatee oola jedhee inni kun isa sanaa yaada.
Maan nyaatee oola laata? Abaluu hadhaa qabaa laata? Abaluu hadhaa waan nyaatu qabaa laata? Inni tokko yeroo argate awwaa argadheeraa isinii fiduu jedheetuma gaafata. Silkiinis hin jiru akka irraa ergaa bakka kaayyannu qabna garuu bakka dheenee waa dhageenyu. Eenyutu hadhaa argate jedheetuma namni isuma qabu biraa dhaqee jiraata ture. Akka kanatti wal ceesisuun dirqama ture yeroo sana keessa. Hamma sadarkaan ijoolleen eebbisaan du'ee eebbisaan ajjeefamuu booda moonni kaan mana hidhaatti guurame sana booda faca'ee warri kaan biyya alaatti guuramutti jechuudha. Eebbisaani guyyaa gaafa boromtumuudhaa duudhaa deemu namatu doolaara 100 ergeef. Ijoolleedhuma keenya tokkotu ergitee fi doolaara 100 isaa erginaani doolaara isaa sharafannee wajjin nyaanna jedhee nu bira dhufe. Isin bira. Duuf guyyaa tokko dura. Guyyaa tokko dura doolaara isaa maal nama doolaara 100 kiisii na jira jedhe. Maal jennaani kunoo gurbaa Jimmaa sanatu naa ergee jedhee maqaa isaa dhabuun barbaanne. Naa ergee akkanaa maal egaa adhaanaatu immoo birrii 100 of harkaa qaba. Birrii Itoophiyaa. Birrii Itoophiyaa 100 of harkaa qaba. Kanaan doolaarii kennu 10 oollaa nu ga'a. 20 oollaa. 20 gamaa bara guutuu nyaachisee waan inni barbaadu jimaa isaa bitee fi waan akkana danda'a. Ani birrii of harkaan qaba doolaara keenya nu jalaan balleessinii walitti qabna ka. Keenya nu jalaan balleessiniiti maamma qoonxeenii maammadii adhanni sharafin. Maallaqa sharafnaanii hadhaa namni sirkaantanii godhaa yooti sharafte yooti sharafin moo nagaadhaan ta'a nu jalaan balleessinii jedheen. Amma bakka taa'ee wajjiniin dhayinee ijoollee keenya tokko kan amma Ameerikaanii jiran Waashingten DC jiran qacanee jiru wajjiniin oollee galgala eebbisaa manatti gaggeessinee nu bulle ganama boromtumuu biqilaan fiigaa dhufee gurbaa ajjeeftettiin naan jedhe gurbaa kam mucaadhuma kaleessaa sii gale eenyuun akkana eebbisaa bakka kaleessa nama wajjin oolte hadha yerooti dhabdu akkam taatagaa barbaaduu kaanee jechuudha mammadii wajjiniin. Yeroo sana raayyaanis qabameera yookaan hidhameera wanti jedhamu dubbii. Raayyaa se'anii raayyaa miti ni jedhe mucaa booranaa wayinatti fakkaata mucaa tokko keessummaadha biratti ajjeesaniiru isa. Eebbisaa biratti. Eebbisaa biratti ajjeesaniiru. Ana na duukaa dhukaasanii wanta la gaafa sana dhukaasuma wayiitu ture magaalaa kana keessa namni cirri jedhaa wayiiti. Waan taate kana irraan fadhi mala. Nu gaalaa isa kana barbaaddachuu karaa askoo fudhatanii deemanii harkisanii. Karaa shogalee karaa mee madaala namti birti beekte. Amma madaala namee bakka. Karaa sana fudhatanii deemnaani nu barbaaddachuu dha inni nama dhufu dhukaasanii raayyaan ta'uu beekaniitiin ittiin fakkaatu. Nu ari'atanii reef kasaallee akka nuti wantan jedhanne egaa isa gizee sana haasa'uun barbaachisu gaafa haasofnu dhufa amma sa'aatiin haasofnu hin jirru. Eebbisaa Addunyaa waliin bara 1991 waajjira abaawootti akka wal beekan kan dubbatu Tsaggaayee Dandanaa Sayyoon Eebbisaa Addunyaa lubbuun isaa yoggaa darbus magaaluma Finfinnee jirra. Biqilaa Guyyootaa waliin mana tokko jiraatu turan naannoo Shiroomeedha. Guyyaa tokko keessummaa wayiitu itti dhufe manni dhiphaa waan ta'eef Biqilaan hiriyaasaa bira bule. Namni Eebbisaa bira dhufe kun qabsaa'aadha ajajaa waraana bilisummaa Oromooti. Namni kun yeroo baay'ee hidhamee mana hidhaatis miliqee nama bahaa turedha. Gaafa Eebbisaan du'e sana nama kana barbaacha dhufan warri tika mootummaa. Wayita jarri ol seenan Eebbisaa fi keessummaan isaa kun rifeensi mataa isaanii dhedheeraadha. Wal fakkaata jalqaba Eebbisaa rasaasaan rukutanii madeessan isa booda keessummaa Eebbisaa ajjeesan. Gaafa sana nama 3tu mooraa Eebbisaa faa keessa jiraatanitti du'e. Isaanis mucayyoo jalqaba balbala mooraa bante Eebbisaa fi keessummaa Eebbisaati. Haalli Eebbisaan itti du'e immoo baay'ee nama gaddisiisa. Haala suukkanneessaadhaan naannoo Ashawaa Meedaa bakka Taaxaq jedhamu fuula mooraa waraanaa turetti geessanii ajjeesanii waraabessaaf kennan. Qonnaan bultoota naannootu reeffa waraabessaa harkaa baasan jedha Tsaggaayeen turtii miidiyaa BBC waliin godheen. Weellisaa Hirphaa Gaanfuree Burqaa ammoo waa'ee du'a Eebbisaa akkas jedhee ture. Eebbisaa nama nagaan biraa deeme. Yeroo bosona seenuuf ka'ee waliin seenuuf mari'annee turre. Garuu akkuma carraa adda baane. Deebi'een dhabee hiriyaa koo sagalee bilisummaa Oromoorraan dhaga'ee du'asaa. Nama baay'ee jabaa ture. Onneedhaanis dandeettii muuziqaatiinis goota ture. Wallee isaa keessaa kan hin jaallatamne hin jiru. Anaafis sirba tokko naaf gumaacheera. Sirba Booranaa waa xiqqoo bashaadduu jedhu isatu gitaaraan na shaakalsiisaa ture. Walaloos hamma tokko isatu barreesse. Biqilaa Guyyootaa waliin barreessan jedhe Hirphaan. Hiriyoota guyyaa mara walii olan ta'uu kan dubbatu Daawwiteen Mokonnon haga Eebbisaa du'aan dhabutti gargar baanee hin beeknuu jedha. Ergasis sirba tokko yaadannoof sirbeeraaf jedha. Eebbisaa Addunyaa akka qabsaa'aatti hin beeka. Muuziqaas baay'ee jaallata. Eebbisaan gitaara qaba. Gitaara isaatiin hojjenna.
yeroo hunda wal arginaa eebbisaa wajjin. Anii fi Tottoobaan gitaara eebbisaa irraa ergifannee qophii cidhaa faaraatti ittiin weellisnee deebisnaafi jedha Daawiteen. Torban eebbisaan du'e sana nuyi keessaa namni tokkoyyuu maallaqa hin qabu ture. Kanaafuu eebbisaan maallaqi wayii biyya alaatii waan naaf ergameef isinan affeera jedhee sanbatatti nu beellame. Akkasitti gargar gallee guyyaa beellamaa sana garuu eebbisaan du'uusaa dhageenye jechuun yaadannoo gaddaan guutamee hime Daawiteen. Reeffa isaa hospitaalatti ilaaluun wayita deemnu namoonni keenya iddoo sanaa akka deemnu nutti himan. Haali naannoo sana ture sodaachisaa waan tureef isiniinis isin ajjeesu jedhanii achi nu deemsisan. Sirriimatti illee utuu reeffa isaa hin argin gargar baane. Reeffa isaas biyyumatti ergan jechuun dubbata Daawiteen. Wayita sana kaaseta maqaan isaa An dhufeen jiraa jedhamuun beekamu hojjechaa jiraachuu kan dubbatu Daawiteen erga albama isaa xumuree sirba tokko keessaa baasee sirba ittiin eebbisaa jedhatu keessa buusuusaa dubbata. Garuu maalan godhaa utuun sirbuun boo'aa eebbisaa yaadatee keessi koo boba'aa jechuun sirbeefi jedha Daawiteen Mokonnon. Egaan eebbisaa addunyaa tokkittii lubbuusaa otoo hin qusatin aarsaa godhee qalama dhiigaan galmee seenaa irratti yaadannoo hin banne asxaa injifannoo katabee darbeera. Goonni fooniin du'us maqaa fi seenaan boollaa ol jiraata jecha qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuudhaan an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaatiin haga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Gabrummaa hundee isaatiin buqqifna akka lamullanne tokkomnee jabaannee fiixaan baafna maaliin eenyuu baanne abboota harkaa fuunee qabsoo diddaa fuunees lafan keenye hadhaa bobbaa fi yandoo ibiddaa dabarre as geenye kaleessa keenya yayyaadachaa fuuldura keenyaaf tattaafachaa lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo maleesaa falliin jiru lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo maleesaa falliin jiru. Dubbiidha yoo dubbanne hindiisan yoo jallisne hoogaa keenya gubanne kanamuunuu lubanne dandhamanneerra shiira alanfannee gidira sunsuma bidda bira qabbana maaltu jira gatii lubbuu dhabdee lubbuun keenya guyyaa guyyaa maatii gadda teenye kaanee kan biraa dhageenya numa boosii haati nyaata foolii baasee bubbulee daandaahe gabatee haaraati si affeeruu yaaluu dhangaa dhangaggaa'e harkaa fuutee nyaati. Marole ho marole, marole ho marole ya marole, marole ho Nina la petti jabse, marole ho Gomna niga tu jabse, marole ho Toltu jabse tan lufa, marole ho Dinan jikse tan kufa, marole ho Dina jesu murate, marole ho Dira gara kutate, marole ho Bishara fuga bisa, marole ho Bilisumma galmisa, marole ho Marole ho marole, marole ho marole ya marole, marole ho warri fardaan lolanii, marole ho warra qabsoo fidanii, marole ho warri
taankii lolanii marooleyo ilma warqee dhufanii marooleyo warri qawwee lolanii marooleyo ijoolleen machaa dhufanii marooleyo xayyaaraan lolanii marooleyo siikoo mandoon dhufanii marooleyo. Gabrummaa hundee isaatiin buqqifnaa akka lamullannee tokkoomnee jabaannee fiixaan baafnaa maaliin teenyuu baannee abboota harkaa fuunee qabsoo diddaa fuunees lafaan keenyee hadhaa bobbaa fi yandoo ibiddaa dabarree as geenye kaleessa keenya yayyaadachaa fuuldura keenyaaf tattaafachaa lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo maleesaa falliin jiru lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo maleesaa falliin jiru. Hirrafuu maala rafa laga hedduu na hafaa galcharaa dabadde dhugaa barbaacha dhabdee aduu saafaa akka bala mataa kiyyaa waxalaa rooba gannaa keessa yooman jalaa deessa lubbuun gootaa dabruus kumaata mankaaga qabsaa gameessa lafee gootaa irratti kan kummaa dagaaga garannu jabeessa hidhaa fi ajjechaan duubaan nun deebisu kuni tooftaa moofaa dirree qabsoo irratti qabsaa hanni kuufa qabsoon itti fuufa maroolee hoo maroolee 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 yaa maroolee maroolee warri walloo dhaqanii maroolee ajjeesanii dibatu maroolee warri aangoo qabanii maroolee ammeessanii timatu maroolee laga laltuu kiyyahoo maroolee akka keentaatu lagni maroolee yamarartuu kiyyahoo maroolee ija keen baatu luyni maroolee maroolee hoo maroolee 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 yaa maroolee maroolee warri fardaan lolanii maroolee warra qabsoo fidanii maroolee warri manfii lolanii maroolee booranarraan dhufanii maroolee kakilaashii lolanii maroolee afran kalloo dhufanii maroolee warri taankii lolanii maroolee tuulamarraan dhufanii maroolee. Dargaggeessa ni kongo, hamgeessa ni kongo, dhiitee sirbe ni kongo, dhiqee jibbe ni kongo, mesarbaake ni kongo, lafa raasi ni kongo, alkabbaake ni kongo, dhumaa baasi ni kongo.